بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب درسي تينية تفسير سورة نسائي آية تربرة إيقالوا ديمنا يقول الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال سعيد بن جبير وقتاده كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار. سعيد بن جبير أكنا جدا، قتاده نمني جداموس أكنا جدا. كان المشركون يجعلون المال، عوامني مشركتون دراني horii qabeenya dhiira gurguddaa dhiira jajjabaa humna qabaniif kennan. walaa yuwarrithuuna annisaa'a walal atfaal shay'a, ijoollee xixiqqoo waa takka hin dhaalchisan, dubartillee waa takka hin dhaalchisan. Rabbiin mirga dubartiitiif daa'immanii eegaa jira. Dur namni yoo du'u nama humna qabu qofatu dhaala. Yoo namni du'e ijoolleen homaa hin dhaaltu, dubartiin homaa hin dhaaltu. Tana rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa lirrijaali nasiibuun jedha rabbi. lirrijaali aaya lirrijaali dhiirraniif nasiibuun qoodatu jiraaya. Kuni faraa'ida, ilmii faraa'idaati. Faraa'inni kuni wanni namaa galuu qabu, namichi yookaan namittiin duniyaa dhiistee yoo duute takkii namichi yoo du'e duniyaa inni yookiin isiin irraa duute san akkaataa itti qoodan barsiisuu santu faraa'ida jedhama. Ilmiin faraa'idaa ilmii jabduudha. Ilmii dura dachii tanarraa fuudhamtu ka yeroo ammaa namni itti dalaguutti hin jirre jechuudha. Kuni faraa'ida jechuudha. Lirrijaali dhiirraniif nasiibuun qoodatu jiraa jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa. Mimmaa taraka alwaalidaan, mimmaa taraka waan dhiiserraa alwaalidaan haadha abbaan isaanii, haadha abbaan waan dhiisanii duniyaa irratti dhiisanii deeman irraa dhiirraniif qoodatu jiraaya. Wal aqrabuun aanonni isaanii waan wal aqrabuuna walinnisaa'i nasiibuun aanota isaaniitiifillee lirrijaali nasiibuun mimmaa taraka alwaalidaan wal aqrabuun walinnisaa'i nasiibuun mimmaa taraka alwaalidaan. Lirrijaali dhiirraniif nasiibuun qoodatu jira mimmaa taraka waan dhiiserra alwaalidaan haadhaa fi abbaan isaanii, waan haadhaa fi abbaan dhiisanii deeman ijoollee dhiirraniitiif qoodatu jira. Haaya wal aqrabuun aanonni isaanii aanota warra silaa waa dhaalu firoota aanotallee qoodatu jira. Qooda haaya walinnisaa'i dubartoota duraan awaamtonni mushrikaa hin dhaaltu, dubartiin waa dhaaluu hin qabdu jedhaniifillee nasiibuun qoodatu jira. Walinnisaa'i dubartootaafis nasiibuun qoodatu jiraaya.
مما ترك وان دي سر الوالدان هذا في أبان إساني وان دي سن إره دبرتي في اللي قودة جرا والأقربون aanonni isaanii ka isaan dhaaluu danda'an aanota nama dhaaluu danda'aniifillee qoodatu jira jedha Rabbi. Lirrijaali dhiirraniif nasiibuun qoodatu jira. Mimmaa taraka waan dhiiserraa alwaalidaan haadhaa fi abbaan isaanii. Walaqrabuuna aanonni isaanii. Aanonni kun ka nama dhaaluu dandayan. Walinnisaa'i dubartootaafillee nasiibuun qoodatu jira. Mimmaa taraka waan dhiiserraa alwaalidaan haadhaa fi abbaan isaanii waan dhiisan irra dubartiifillee qoodatu jira. Walaqrabuun aanonni isaanii ka isaan dhaaluu danda'anillee qoodatu isaanii jira. هكذا يقول الله تبارك وتعالى. ربين dubartii tana mirga isii eege. Walinnisaa'i nasiibuun dubartiilleen akka dhaalmaya keessaa qooda qabdu hima Rabbi. Nasiibuun mimmaa taraka alwaalidaan waan dhiiserra alwaalidaani haadhaaf abbaan isaanii waan haadha abbaan dhiisanii deeman irraa jarri tunillee qooda qabdi. Walaqrabuuna aanonni isaanii kadhaaluu dandayan isaaniifillee qoodatu jira. Mimmaa qalla minhu aw kathura mimmaa qalla waan xiqqaatu ta'uu san irrallee waan xiqqaa ta'u irrallee minhu duniyaa isaan dhiisan sanirra mimmaa qalla waan xiqqaaterrallee qooda qaban jarri kun minhu duniyaa tanarra aw kathura takkii waan heddummaterrallee qooda qabaniha. Duniyaan tun xiqqaattee guddattee qoonni faraa'idaa keessuma jira jechuudha. Faraa'inni duniyaan xiqqoo jedhanii hin dhiisan maraa ilaallata xiqqoo fi guddoo duniyaa. هكذا يقول الله تبارك وتعالى مما قل منه أو كثر مما قل waan xiqqaaterrallee qooda qaban jarri kun minhu duniyaa haadha abbaan dhiisanii deeman sanirraa qooda qaban aw kathura waan heddummaterrallee qooda qabanii nasiiban mafruudaa nasiiban haala qooda mafruudan waajiba godhamaa ta'eenii qoonni kun qooda dirqama Rabbi godhee akka kanarraa hin jijjiirina. Dubartiilleen qooda keessa jirti. Aanonni dhaaluu danda'anillee qooda keessa jiran. Kuni haala qoodinsa waajiba qoodamiinsa dirqama godhamaa ta'ee jedha Rabbi. Nasiiban haala qooda mafruudan waajiba godhamaa ta'eeniya. Duuba wanni namaa galuu qabu aayanni kun ijmaala. Walitti qabeetuma dubbate malee aga kana dhaalanii dubartiin agana dhaalti kuni agana dhaalaa hin jenne bakka kanatti Rabbi. Ta'adda babaastee kuni agana dhaala kuni agana jedhee qooduu deemtu fuuldura kenna jirti. Kuni ijmaala jedhaniin walitti qabee dubbate Rabbi. للرجال نصيب مما ترك الوالدان للرجال ديرانيف نصيب قودة جرايا ديرتي قودة قبدي مما ترك وان دي سر الوالدان هذا أبان ساني وان دي سنيرا قودة قبدي ديرتي والأقربون آنون نيساني كدالو دندياني في اللي قودة جرا وللنساء دبرتوتا في اللي قودة جرا dubartii duraan awaamni hin dhaaltu jedhee dhoorgusaniifillee qoodatu jira. Mimmaa taraka alwaalidaan
waan haadha abbaan isaanii dhiisanirra qooda qaban walaqrabuun aanonni isaanii ka isaan dhaaluu danda'anillee qooda qaban mimmaa qalla waan xiqqaatirrallee qooda qaban minhu duniyaa isaan dhiisan sanirra aw kathura waan heddummaattirrallee qooda qabanii xiqqoo taatuu guddoo taatuu duniyaan ni qoodamti faraa'idni itti dhaqqaba jechu nasiiban mafruuda nasiiban haala qooda mafruudan waajiba godhamaa ta'eenii jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala kuni ijmaalan dubbate rabbi walittu qabeetuma dubbate agana dhaaltii agana fudhataa agana qabaa hin jenne walitti qabeetuma dubbate rabbi aayanni adda adda baasuu deemtu fuuldura kenna jirti وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا آية وإذا حضر يودف القسمة بكقوني تقود مسن القسمة إدو قودمني فرائني سن تقودم دنيان تن اتهرما جرت يودف أولو القربى آنوني نما دؤيسون كإسا دالو هندن ديني وفي فروما ولدت قبن آنما ولدت قبن وفي دالو هندن ديو يونمني أكسي دفه إدو قودمين ساسا واليتامى يتاملين بكسيو دفته والمساكين مسكينتون اللي يودفن فارزقوهم warra achi dhufe sunii kennaaya aanota dhaaluu hin dandeenye san yataamallee masaakiinallee kennaafi minhu duniyaa sanirra kennaafi waan aga bakka saditti qooda harka tokkofaa irraa kennaafi waan xiqqoo wahiitti kennaa xixxanii hin ari'ina waquuluu jedhaani isaanin jedha warra achi dhufe saniin waquuluu lahum isaanin jedha warra achi dhufe saniin qawlan ma'ruufaa haasawa beekamaa ta'e haasawa gaarii laafaa isaanin jedhaani duniyaan tun bar duniyaa yataamaati duniyaa biroo seetanii waan guddoo hin eeggatina aganuma rabbi barakaa keessa isinii haagaa ufaa jedhanii jecha bareeda isaan hin mufachiif waan akkasii kanafa isaaniin jechuutu rabbi itti nu ajaja xixxanii harka qullaan galchina duwwaa hin deebisina bakka qoodamiinsa akkasiisan warra achi dhufe aanota nama san dhaaluu hin dandeenye yataamaa masaakiina irraa kennaafi waan ta'e jecha gaarii isaaniin jedhaaya هكذا يقول الله تبارك وتعالى وإذا حضر يودف القسمة بك قوداسا يودف أولو القربى آنوني نما دؤيسون كيسا دالو هندن دين واليتامى يتامل والمساكين مساكين تون اللي يوبك سندفا فرزقوهم إساني كن منه دنيا سنرى واتقو إساني كن وقولوا إساني جدا وراجي رفسانين وقولوا لهم إسانين جدا وراجي رفسانين جدا قولا معروفا حاسوا بكما إسانين جدا جيشا لافا جداني دنيان تنتا يتيماتي وان قدو إسنيف كنوف تانو مربي بركا إسني هاقودو جيشا غاري كجرا موفاچيف هنتتنا أكنت نواجج ربين كينيا سبحانه وتعالى هايا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى ها صداتا الذين جرين لو تركوا أي لو قاربوا أن يتركوا odoo dhiisutti dhiyaatanii law tarakuu odoo dhiisani jechuun ay law qaarabuu an yatrukuu
odoo dhiisutti dhiyaatanii min khalfihim duuba isaanitti dhurriyyatan ijoollee dicaafan lallaaftuu duuba isaanitti odoo dhiisutti dhiyaatanii haaya khaafuu ka sodaatan calayhim ijoollee san irratti yacnii min addayaaci rakkatuu ergaramuu ijoolleen tun hin rakkattii hin ergaramtii eega ani biraa deeme jedhee haaya rakkatuu isaanii ka isaan irratti sodaatu yatiima ambaa rakkisullee haa sodaatu jechuu bar akkuma ijoollee uf duubatti dhiisee deemu ijoolleen tun na duuba rakkattii sodaatu ijoollee yatiima ambaa rakkisullee haa sodaatuuya وليخشى ها صداتا الذين جرين لو تركوا ودوديسا من خلفهم دوبا إسانيت ذرية إجولي ضعافا للافتو إجولي تتقو ما كسبتهن دندين خافوا كصداتا سن عليهم إجولي سنرت يعني من الضياع ركتوا إرقرموا أكما إجولي في إرقرموا وصوبرا ديمي ركتوا إرت صداتوا يتيم أنبا ركسوا لها صداتنيها فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله ها صداتني وليقولوا ها دبتني قولا سديدا دبي حق الرتك النمن دبي حق الرتك النمن ها دبتا دبي ثواب الرت أرغتا كهك ايرتي كنا من ها دبتني ويتا إجولي سندبي سن إجولي يتيما سندبي سن اللي وان سلا ثواب ايرتي أرغتن ها دبتني يجو وليقولوا ها دبتن ها جدن قولا سديدا دبي حق ايرتي كنا من دبي ثواب ايرتي أرغتن ها جدنيها يتيما haasawa itti toli rifeensa qaqqabadhu fuula diriiriif haaya akkuma osoo ilmoo tee dhiistee biraa deemtu ilmoon tiyanarraa rakkattii sodaattu yatiimni akkasii biratti hin rakkannee jechu وليخشى ها صداتا الذين جرين لو تركوا odoo dhiisan أي لو قاربوا أن يتركوا odoo dhiisutti dhiyaatan min khalfihim duuba isaanitti dhurriyyatan ijoollee dicaafan lallaaftuu khaafuu ka sodaatan calayhim ijoollee san irratti yacnii min addayaaci rakkatuu ergaramuu ka irratti sodaatu yatiima ambaa rakkisullee haa sodaatanii فليتقوا الله نا صداتني وليقولوا ها دبة قولا سديدا دبي حق ايرت كنا من ها دبتني هكذا يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين جري يأكلون نياتا أموال اليتامى دنيا يتامى جري نياتا ظلما ميدادا ظلمي نجولي يتيم الراهوري نياتي جرين أكسيس إنما يأكلون إسان كنياتا في بطونهم غراوان إساني كيست كنياتا نارا إبدا نياتني جد ربي كإسان غرات نياتا سن إبدو ما إساني تتاتي إنما يأكلون إسان كنياتا في بطونهم غراوان إساني كيست نارا إبدا نياتنيها إبدو ما إتتاتي واني الرئيسان غرا إتنغو تتني إتن طولان كن إبدو ما إساني تتاتي وسيصلون سعيرا وسيصلون غنا قاما سينو جران غنا قاما مرانو سينو جراني
sa'iiraa ibidda qabsiifamtuu taate ganaa qaamaanillee seenan. Horii yataamarraa uf eega. Haqa yataamaa hin nyaatinaa jechuu barra. Inna alladhiina ya'kuluuna amwaala al-yataamaa. Inna alladhiina jarree ya'kuluuna nyaatan amwaala al-yataamaa. Duniyaa yataamaa zulman miidhaadhaan jarreen horii yataamaa nyaatan. Innamaa ya'kuluuna fi buxuunihim naaraa. Innamaa ya'kuluuna isaan ka nyaatan fi buxuunihim garaawwan isaanii keessatti ka nyaatan naaran ibidda nyaataniya. Ibidduma isaanitti taate. Wasayaslawna sa'iiraa. Wasayaslawna ganaa qaama maraan seenuu jiran sa'iiraa ibidda qabsiifamtuu taatee jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa. Aayanni itti aanu kun aayata faraa'idaati. Aayata jabduu ilmiin faraa'idaa irraa fuudhamtu. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. الآية. هذه الآيات الكريمة آية كبجمتون أما قرانتون والتي بعدها تأسيد بنجرتس والآية التي هي خاتمة هذه السورة آية أمور سورة تنرت أرقمتس هن آية علم الفرائض آياتوت علمي فرائداتية آياتوت علمي فرائداتي علمي فرائدة علمي جبدودة علمي جرمرا أسو بكلمتك قودني واني هركتكو علمي فرائدة كان علمي أسو بكلمت هراني هركي tokko ilmii qoodaa faraa'idaa kana. Kanamni gadaa kana ilmii tana lukaan irra deeme. Akkaataan qoodamiinsaa akka Qur'aanni ajajetti namni ittiin hin bulle ilmii jabduudha jechuudha. Ulamaa'iin faraa'idaa hedduu kitaaba irratti barreessanii Qur'aana aayatoota sadan amma dubbanne. Yuusiikumullahu tokko aayata kana aayata itti aantu walakum nisfu maa taraka ka jettu sani aayata xumurarra jirtu aayatoota kana sadanirraa ilmii aganagahu fuudhan jedhan ilmii aganagahu ka babal'isanii ibsanii akkaataa maraan kaayan aayatoota kana sadan aayanni jabduun ilmii faraa'idaa kana mee haalaallu ilmiin faraa'idaa tuni ilmii dura dachiirraa fuudhamtu ilmii dura dachii tanarra dhabamtu jechuu bar yuusiikumullah yuusiikum isinii dhaama Allahu Allahan isinii dhaama yookaahuu yuusiikum Allahun isin ajaja akka kana yuusiikumullahu yuusiikum isinii dhaama Allahun isinii dhaama fi awlaadikum ilmaan keessan keessatti isinii dhaamaya akkaataa isaan itti isin dhaalan akkaataa ijoolleen teessan itti isin dhaalan Allahun isinii dhaama yookaahu yuusiikum isin ajaja Allahun isin ajaja fi awlaadikum ilmaan teessan keessatti adlii akka isin dalaydan isin ajaja yuusiikum ya'murukum isin ajaja Allahun fi awlaadikum ilmaan keessan keessatti akka isin adlii dalaydan isin ajaja
يوكاهو يوصيكم إسني دام الله إسني دام في أولادكم ilmaan keessan keessatti akkaataa isaan itti isin dhaalan isinii dhaamaaya. للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر dhiiraaf مثل fakkaata حظ qooda الأنثيين dubartii lamaatu jiraafiha. waan sila dubartiin lamaa fudhattu dhiirri tokko fudhata. Reereefu dhiiraafillee qoodatu jira, dubartiifillee qoodatu jira jennee dabarsine. Asitti immoo adda adda nuu baasaa jira. للذكر dhiiraaf مثل fakkaataa hadhi qooda الأنثيين dubartii lamaatu jiraafiya. waan dubartiin lama fudhattu dhiirri tokko adda fudhata. Ulamaa'iin maaliif waan dubartiin lama fudhattu dhiirri tokko fudhatti jennaani? Dhiira tana waa baay'eetu itti rarraa jedhan. Osoo dubartii fuudha barbaade namni mahrii kennu isa. Dubartiin mahrii fudhatti malee hin kennitu. Osoo masruufuu barbaade ka nama masruufu isa, ka nyaachisu isa, ka qallabu isa, ka uffisu isa, ka obaasu isa, ka bulfatu isa. Dhiira waa baay'eetu itti rarra'a. للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر dhiiraaf مثل fakkaataa حظ qooda الأنثيين dubartii lamaatu jiraafiya. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. mee dhiirri waan silaa dubartiin lama fudhattu adda fudhata jenne. فإن كن نساء فإن كن yoo ta'an ilmaan isaa ka namichi irraa du'e yookaan namittiin irraa duute qabeenya dhiisanii biraa deeman nisaa'an dubartoota qofa yoo ta'an, ijoollee dhiiraan qaban dubartuma qofatu jira. فوق اثنتين أي اثنتين فما فوقهما لما في لما أول اللي يوتأن. فوق اثنتين لما أول يوتأن جتشون لما في لما أول اللي يوتأن. فلهن إسانيف ثلثا هرك لما ما ترك وان نمني سن إيستو إساني جرا. ثلثا هرك لما دنيا كان bakka saditti qoodanii waan bakka lama ijoollee sanii hirani. Duniyaa namichi dhiise yookaa namtittiin ijoollee dhiistee biraa deemte, ijoolleen tu yoo dubartii taate akkamitti qoodama? Harka saditti bakka saditti qoodaniiti harka lamaa dubartiin tun fudhatti, harka tokkocha hafe sana ammoo fali awlaa dhakar nama dhiiraa kaa namicha sanitti dhiyaatu. Harka tokkoo san nama birootii kennan. Harka lamaa san dubartootatu fudhata. Yoo dubartoota qofa tayan. Yoo ijoolleen martuu dhiira taate hoo takka. Yoo huunsaa taate hoo namni kun uf duuba dhiise. Fakkeenyaaf dhiirri bakka silaa dubartiin waan dubartiin lama argattu dhiirri tokko argatti jenne. Ijoolleen inni qabu yoo dhiira qofa taate takka yoo huunsa nama
gama tokkoon dubartii gama tokkoon dhiira meeshaa lama qabu yoo ta'e, yoo martu dhiira taate aguma mataa isaanii kennee walqixa qoonnaaf yoo dhiira taate, yoo nama meeshaa lama rabbi itti kennee gama tokkoon dhiira gama tokkoon dubartii ta'e, meeshaa lamaan kana kamtu irra jabaa laalla? Kamiin wayita gattaa'u kamiin dura fincaa'a? Kamtu dura quwwaa qaba? Kamiin waa dalagata? Yoo namni kun gara dhiirummaa ta'e, wama dhiirti dhaaltu dhaala namni kun. Yoo ka gara dubartii humna qabaatu taate, saniin dura fincaanu taate, waan dubartiin dhaaltu dhaala. Ulamaa'in faraa'ida akkanatti ka'an. Fa'in kunna yoo ta'an nisaa'an, dubartoota qofa yoo ta'an, ijoolleen namichi uf duuba dhiise, ijoollee dubartii qofa qaba. Dubartii qofa yoo ta'an, fawqa ithnatayn, lamaa ol yoo ta'an, ay ithnatayni famaa fawqahuma, lamaa fi lamaa ol illee yoo ta'an jechuudha. Falahunna isaaniif sulusaa, harka lamaa maa taraka, waan namni sun dhiisetu isaanii jira. Harka lamaa fudhatan. Duniyaa harka saditti qoodaniiti harka lamaa isaanii kennan. Harka tokkoo hafe san nama dhiiraa ka isatti dhiyaatu sanii kennan. Harka lamaa fudhatti dubartiin sun. وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت يوتات واحدة واني نمتي افدوب ديسي واحدة تكتي يوتات انت لما تك يوتات فلها النصف cinaa duniyaatu isiif jiraaya. Falahaa isiif tahaadhaan nisfu, cinaan duniyaa sanii isaaf taha. Duniyaa bakka lamatti qoodanii cinaa fudhatteeti, cinaa hafe san fali awlaa dhakar. Nama dhiiraa ka abbicha sanitti dhiyaatuu kennama. Yoo intalti namni inni uf duuba dhiise tokko ta'e, yoo dhiira ta'e, yoo namni inni uf duuba dhiise dhiira ta'e, maraa ittiin galatuu dandaya. Maraa fudhatuu dandaya. Yoo dubartii takka qofa taate hoo, walakka bakka lamatti adda qoodaniiti harka tokkoo isiin fudhattee harka tokkocha hafe nama dhiiraa ka abbaa isii ka yookaa nama isiirraa du'e sanitti dhiyaatuu kennama. وإن كانت yoo taate waahidatan takkitti yoo taate namni inni uf duuba dhiise kun falaha nisfu, cinaa duniyaatu isiif jiraaya. Cinaa duniyaatu isiif jira. Kuni qooda ijoolleeti. Qooda ijoolleeti. Qooda ijoollee keessatti akkana kaa'e Rabbi. Dhiirri waan dubartiin lama fudhattu fudhata. Yoo ijoolleen nama kanaa dubartii qofa taate harka saditti qoodanii harka lamaa fudhatti. Yoo tokko qofa taate, yoo ijoolleen tun tokko qofa taate, namni inni uf duuba dhiise kun dubartii takka qofa taate, cinaa kennanii fi cinaa san nama birooti. Kuni qooda ilmaaniiti. Yoo dhiira ta'e guutuu fudhata. Ijoolleen inni uf duuba dhiise dhiira hedduu yoo taate hoo, adda addatti haga jara gahuun qoodaniif. Kuni qooda ijoolleeti. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.
wali abawayhi haadha abbaa isaatiif haadha abbaa namicha du'eetiif namichi du'e haadha abbaa of duuba dhiise haadha abbaa qaba haadha abbaan kun hoo wali abawayhi haadha abbaa isaatiif likulli cufa waahidin likulli cufa waahidin tokkoo minhuma haadha abbaa isaa ta'eetiif haadha abbaa isaa duuba hafan namichi du'e kanaatiif as-sudusu harka jaheessotu jiraafii jedha rabbi wali abawayhi haadha abbaa isaatiif namicha du'e kanaatiif likulli cufa waahidin tokkoo minhuma haadha abbaa isaanii ta'e kanaatiif as-sudus harka jaheessotu isaanii jira duniyaa tana bakka jahatti qoodaniiti haati waan bakka takkaa fudhatti abbaanis waan bakka takkaa fudhata bakka jahatti eega qoodanii abbaan harka tokko fudhate haati harka tokko fudhatte harka afurtu irraafa harka afurtu irraafa afuraan hafeoo afuraan hafee eenyutu fudhata as-sudusu mimmaa taraka in kaana lahu waladun harka jaheessotu jaraa jira mimmaa taraka waan dhiiserraa waan namichi dhiisee du'erraa haadha abbaa harka jaheessotu jira in kaana yoo ta'e lahu namicha saniif waladun ilmi yoo ta'e dhe rabbi ilmi isaanii ka isa dhaalu yoo isaa ta'e bakka jahatti qoodanii haadha abbaan harka tokko tokko irraa fudhataniiti waan bakka afurii ilma kanaa kennan waan bakka afurii ilmi sun fudhata yoo haadha abbaan jiraatan yoo ilmi isa dhaalu jiraate ilmi sun bakka afurii fudhatee haadha abbaan harka tokko tokko qooda jahan sanirraa fudhatan فإن لم يكن له ولد فإن لم يكن له فإن لم يكن يوهن تإله إلما إساني كأما دالو إدن كناف إلما هذا أبان إلما كان إرادونان دالو ديماني إلما كناف يوهن تإن ولد ilmi yoo hin ta'in wawarithahu isa kana yoo dhaale wawarithahu abawaahu wawarithahu isaa kana yoo dhaale abawaahu haadhaa fi abbaan isaa qofti yoo dhaale fali ummihi thuluthu fali ummihi haadha isaatiif as-sulusu duniyaa tana bakka saditti qoodanii harka tokko irraa fudhatti amma namni ilma isaanii kana dhaalu haadha abbaa qofatu jira haadha abbaan kun namichi ilmi isaanii ka isaan dhaaluu deeman kuni ilma of duuba dhiise hin qabu haadha abbaa qofatu dhaaluu deema haadha abbaan kun duniyaa bakka saditti qoodanii harka lama abbaan fudhatee harka tokko haati fudhatti lidhakari mithlu hadhil unsayayn achillee dabarsine dhiiraaf waan dubartiin lama fudhattutu jiraaf jenne abbaa harka lama haadha harka tokko qur'aana rabbii kana yoo gaxiin xallan malee سبحان الله وورثه أبواه فلأمه الثلث وورثه إسا كان نما مجادو إكان يودا لأبواه هذا في أبان إساق أفتي يودالن هذا في أبان إساق أفتي يودالن
فلأمه هذا إساتف الثلث سدرا وان بكتوكو تجرا لمان حفي أبات فدتا يجو لمان حفي أبات فدتا harka tokko haadhaa kennaniiti harka lammaffaa lamaan hafe abbaan fudhata. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أجايب. فإن كان يوتأ له قربا إساني كدو كان في يوتأ إخوة أبوليا يوجراتا إخوة أبوليان كن أبوليان كامي أبوليان غرا سدي تجرا أبوليان أشقاء haadhan tokko abbaan tokko takka obboleeyyan haadha qofaan tokko abbaan gargarii obboleeyyan abbaan tokko haadhan gargarii sadi obboleeyyan akkasii yoo qabaate yoo isaaf jiraate yoo obboleeyyan akkasii qabaate fali ummihi sudus fali ummihi haadha isaatiif as-sudusu harka jaheessotu jiraaya bakka jahatti qoodaniiti harka jaarraa harka tokko fudhattee shanan hafee eenyutu dhaala abbaatu dhaala obboleeyyan tuni waa takkan argattu obboleeyyan tun haadharraa sulusarraa sudusatti deebisan malee homaan argatan akka aqlii namaatiin obboleeyyan tunillee waa argattii yaada namni la obboleeyyan sun hin argattu haadhumarraa gatiin gadi bu'a malee obboleeyyan sun hin argattu fali ummihi sudus haadha isaatiif as-sudusu harka jaheessotu jiraaya obboleeyya yoo jedhu haradaa'an hoo ka inni harma tokko waliin hodhe kunis hin dhaalu haadha tanaaf harka jaharraa qooda tokko fudhatti ka hafe abbaatu fudhata haya wal dhaaluu kana keessatti wanni namni hubatuu qabu wal dhaaluun kun yoo namni amantii tokkorra waliin jiraate kaafirri nama muslimaa dhaaluu hin dandayu takka yoo marti isaaniituu bilisa ta'an tokko gabra ta'ee tokko bilisa yoo ta'e wal dhaaluu hin dandayan ammas nama du'e kana warri isa dhaaluu deemu yoo hin ajjeesin fakkeenyaaf ilmatu abbaan kiyya kun waa natti hin kennuu doyna ajjeesee horii kana dhaala jedhe yoo abbaa ajjeese dhaaluu hin dandayu dhaalmayni akka kana haya tokkotu jira ilmi zinaa hoo namni sagaggaalummaan dhalate hoo ilmi zinaa haadha qofa dhaala malee abbaa isaatu hin beekan haadha isaata ittiin waaman san ni dhaala haya min ba'di wasiyyatin yuusii bihaa aw daynin min ba'di wasiyyatin ay wa hirsu man dhukira maa dhukira warri dubbatame kun waan isaanii dubbatame dhaaluun kuni warri amma dubbatame kun waan isaanii dubbatame dhaaluun kuni min ba'di wasiyyatin min ba'di eega wasiyyatin dhaamsa yuusii biha
yuusii ka dhaammateeti bihaa dhaamsa san eega namichi duniyarraa deeme dhaamsa akkasii kana bakkaan naa gaya jedhee dhaammate san dhaamsa san bakkaan gahanii booda waan san hiratan eega dhaamsa san bakkaan gahaniif qooda kana qooddatanii jedha rabbi. min ba'di wasiyatin yuusii bihaa aw daynin takki eega liqaa isarra jirtu kafalaniiti. Liqaa isarra jirtu yoo dayniin irra jiraatte irraa kafalan, waan inni dhaame keessaa baasanii, duniyaa tana waan inni dhaamate keessaa baasanii, daynii isarra jirtu keessaa baasanii eega jedhaniiti qoodataniya. Ulamaa'in islaamaa rabbiin dura wasiyyaa dubbate. min ba'di wasiyyatin jedhe. jalqaba wasiyyaa dubbatee eegasii dayni itti aanse. haa wasiyyaa dursuu malee dura daynii kafalan jedhan. dhaamsa isaa dura daynii kafalan. maaliif rabbiin daynii dura dubbatuu dhabee wasiyyaa dura dubbate? namni daynii isarraa qabu sunuu hin callisu. ka wasiyyaa kana namni hin laafisaaf rabbi kana dura dubbate jedhan. wallahu aclam bisawaab. min ba'di wasiyyatin ay wahirsu man dhukira maa dhukira. warri dubbatame kun waan isaanii dubbatame dhaaluun kuni min ba'di wasiyyatin eega dhaamsa isaa bakkaan gahaniiti. yuusii ka dhaammate bihaa dhaamsa san eega dhaamsa isaa san bakkaan gahaniiti. aw daynin takkii eega liqaa isarra jirtu eega daynii isarra jirtu kafalaniiti qooda san qoodataniya. dhaalmaya san dhaalaniya. aabaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayyuhum aqrabu lakum naf'aa fariidatan min allaahi inna allaha kaana caliiman hakiimaa. haya aabaa'ukum abboota keessan wa abnaa'ukum ilmaan keessanillee laa tadruuna isin hin beeytani ayyuhum kamii isaaniitu aqrabu irra dhihoodha lakum isinii. aqrabu lakum irra isaanii dhiyaata. kamii isaaniitu irra isinii dhiyaataa hin beeytani naf'an gama bu'aati. ka irra bu'aa isinii qabu hin beeytan. abboota keessan ilmaan keessan ka irra bu'aa isinii qabu hin beeytan. ilma kiyya kanatu ijoollee biroorra kanatu irra naa caala, kana qabeenya guddisaa fi kenna, kana mana kiyya hunda kennaafi, horii kiyya hunda kennaafi, isatu bu'aa naa qaba hin beeytaniitii. akkuma Allahuun qoode kanatti qoodaa jechu. akkuma rabbiin hire kanatti hira. rabbitu isinirra beeka. ka bu'aa irra isinii qabu, ka irra isinii caalu rabbitu beeka. akkuma rabbiin qoode kanatti qoodaa. fariidatan min allaahi fariidatan min allaahi ay farada allaahu dhaalika fariidatan minhu. waajiba godhe rabbiin namni akkasitti nama ufii dhaaluu waajiba godhe fariidatan min allaahi. waajiba isarraa taateenii. waajiba isarraa taateen namni nama ufii akkasitti dhaaluu waajiba godhe rabbiin. inna allaha allahin kaana ta'ee jira aliiman beekaa ta'ee jira hakiiman ogeessa ta'ee jira. aliiman beeka bakka duniyaan tun maltuufillee nama isiin maltuufillee beeka. hakiiman ogeessa bakka isiin maltu kaa asirraa hin sochoosinaa. hukmii faraa'idaa itti dalagaa jechuu. haya aabaa'ukum wa abnaa'ukum aabaa'ukum abboota keessan wa abnaa'ukum ilmaan keessanillee laa tadruun
isinin beeytan ayyuhum kamii isaaniitu aqrabu lakum isinii dhiyaata naf'an gama bu'aatti abbaa kiyya caala haadha tiyyatu na fayyada abbaa kiyyaa gana dhiisaa kana akkana godha waan silaa rabbiin jedhe malee ka ufii keetii hin godhin abboota keessan ka irra isinii aanuu rabbitu beeka isinin beeytan ijoollee teessan ka irra gama bu'aatitti isinii ooltu rabbitu beeka fariidatan min Allah ay farada Allahu dhaalika fariidatan minhu waajiba godhe rabbiin namni akkasitti nama ufii dhaalu waajiba godhe akka bakka kanarraa hin sochoofne inna allaha allahin kaana ta'ee jira aliiman beekaa ta'ee jira nama duniyaan tun maltuufillee hakiiman ogeessa ta'ee jira bakka isiin maltuu kaa'uufillee akka asirraa hin sochoofne هكذا يقول الله تبارك وتعالى درسي تينيا تفسير الرافية سرة الأبناء هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم